Gatii jireenyaa. Seenaa dhugaa dargaggeessa tokkoo fi abbaa isaa gidduutti kan raawwate. Dargaggeessa tokkotu abbaa isaatiin gatiin jireenyaa hagamii jedhee gaafate. Abbaan isaas deebii kennuu dhiisee waan tokko isa abboome. Hodhu dhagaa kana gara gabaatti geessi. Yoo namni gatii isaa si gaafate quba kee lamaan ol qabi. Achii booda waan isaan jedhani dhaggeeffadhuu gara manaatti deebi jedheen. Mucaanis akkuma abbaan jedhe dhagaa fudhatee dhaqee gabaa walakkaa dhaabate. Namni tokkos dhufee gatiin dhagaa kanaa meeqaa? Fudhee galeen mooraa koo keessa kaa'a jedhee gaafate. Mucaanis utuu homaa hin dubbatiin quba isaa lamaan ol qabee achii namichi qarshii 2 jechuu keeti fakkaata siifan kenna kaa'a jedheen. Mucaanoo kanuma finxiriiree gara manaatti galee mudannoo isaa abbaa isaatti hime. Abbaan isaa ammammoo dhagaa kana fuudhii gara muuziyeemii deemi jedheen. Mucaanis akkuma itti himame dhagaa isaa fudhatee dhaqee muuziyeemii balbala dhaabate. Tokko itti dhufee gatiin dhagaa kanaa meeqaa muuziyeemii kana keessan kaa'a ittiin jedhe. Gurbaan ammas akkuma amala isaa quba isaa lamaan ol qabe. Namtichoo qarshii 2,000 jechuu keetii maarree siifan kenna jedheen. Mucaan ammas otoo homaa hin dubbatiin fiigee gara manaatti gale. Mudannoo isaa gara muuziyeemiis abbaa isaatti hime. Amma immoo dhagaa kana fuudhii lafa dhagoonni gatii jabeeyyiitiin gurguraman dhaabadhu jedheeni abbaan isaa. Ammas mucaan dhagaa isaa qabatee lafa dhagaa gatii jabeessi itti gurguraman deeme. Abbaan waarshaa itti dhufee namana waan kana eessaa argatte? Kuni baay'ee qaaliidha. Darbee maleen argamu. Ofii meeqa jetta gatiisaa jedheen. Mucaan akkuma amala isaa suuta jedhee quba lamaan olitti qabe. Namichis gammadee miliyoona 2 jechuu keetii? Yoo ta'e nan bita jedheen. Mucaan naasuu guddaadhaan akka harree faachaa citteetti arreedee manatti gale. Achii harganaa waan isa mudate abbaa isaatti hime. Abbaanis yaa ilma koo amma gatiin jireenyaa waan siif gale natti fakkaata jedhee itti dabalees. Argitee ilma koo gatiin kee kan inni shallagamu eessaa akka dhufteef eessaa akka dhufne miti. Eessa akka of keessee jirtuu fi lafa ati of dhaabdeen shallagama. Tarii hanga ammaatti jireenya kee kanaaf tilmaama qarshii 2 laattee jirta ta'a. Yookaan 2,000 waan gatii jabeessaa si keessa jiru namoota arguu hin dandeenye bira yeroo ooltu gatiin isaan sitti baasan xiqqaa waan ta'uuf sanuma amantee fudhachuudhaan of cabsitee jirta. Eenyu gidduu akka ooltu, eessa akka of keessee jirtu gatii kee shallagaa jireenya keessatti addaa addummaa kan fidu kana. Ilma ko
ilaalladhuu taa'i, ilaalladhuu deemi, ilaalladhuu shirkoomi ittiin jedhe. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Waaw! Seenaa kana telegiraamirraan dubbise. Kanaan dura seenaa kana dhageessaniitu ta'uu mala. Dhugaa dubbachuuf seenaa kana yeroon dubbise baay'ee tokko jireenya koon of madaalee barnoota guddaa tokkoon ofirraa fudhadhe jechuudha. Sa'aan harree waliin ooltu uufuu bartee jedhu mitiiree makmaaksa keessatti. Dhugaa dubbachuu fi jireenyi dhala namaa iddooma of oolchanii iddooma ati itti of gaggeessitudha jechuudha. Amma mee ilaalaa. Agaan gatii jabeessaa suni agaa ta'ee iddootti barbaadamu jira. Sinii galee mitiire. Amma dhagaan suni gabaa isaaf hin taane bira yeroo jalqabaaf deeme. Yookaan immoo iddootti gatii isaaf hin laanne deeme jechuudha. Agaan suni jalqaba. Birrii 2 ta'ee jechuudha. Argitanii maaliif jennaan iddoo isaaf hin taanee fi wanta isan jijjiirree fi wanta isan simanne bira deeme jechuudha. Gatiinsaa xiqqaa ta'e jechuudha. Achi immoo gara muuziyeemii deeme jechuudha. Gara muuziyeemii kana yeroo deemu xinnoo jijjiirama argatee jira. Inni birrii 2 suni gara 2,000tti jijjiiramee jira jechuudha. Achitti xinnoo isa duraarra simannaa qaba jechuudha. Ammayyuu agaan kun iddoo isa barbaachisuu fi iddoo argama isaa hin geenye jechuudha. Kanaaf akkuma dhagaa kanaa yeroo tokko karaa ittiin milkaa'uu dandeenyu, karaa ittiin immoo nan guddadha jennu, karaa ittiin immoo isa caalutti hin ba'a jennu tokko wanta baay'ee jireenya keenya keessa seensisna. Akkuma dhagaa kanaa jalqaba iddoon taane dhaabachuu malla. Asiin baanaa inni, asiin baanaa inni, asiin baanaa inni karaa baay'ee wixxifanna jechuudha. Gaafa nuuf ta'uu didummoo gaafa karaa dhabnummoo hin deebina jechuudha dudduubatti. Maaliif jennaan karaa nuuf hin taanerra waan wixxifannuuf. Karaa nuuf ta'u sanarra immoo gaafa geenyu osoo ittiin dadhabiin, osoo akka duraa sana aarsaan kaffaliin isa yaanne sana bira ga'uu dandeenya. Amma agaan kun umarra eessa ga'e beektu? Iddoo isaaf ta'e, iddoo itti ilaalame, iddoo itti hojjechuu qabuuf, iddoo itti dandeettii qabu bira ga'e jechuudha. Sinii galee miti? Amma gara waarshaa itti agaa hojjetamu sana bira ga'e miiliyoona 2 baase jechuudha. Sinii galee miti? Duraan meeshaa kan argachuuf abbaan qabeenyaa sun barbaadee dhabeera. Wanti kun darbee malee argamu jedhe. Amma garuu miiliyoona 2 baasee bitate. Maaliif jennaan dhagaan suni iddoo itti hojjetamu ga'ee argame jechuudha. Yeroo tokkos wanta dandeettii keenya hin taane itti rarraaneeti isa dandeettii keenya dhiifnee bira darbina jechuudha. Argitanii agaan kun lafa gabaa keessatti hin hojjenne, iddoo muuziyeemiittis hin hojjenne, iddoo itti hojjetamuu danda'uuf iddootti humna qabu sanatti gatii baasee jechuudha. Har'a nuus jechuudha jireenya keenya safoonittis ta'e jireenya keenya safuurattis ta'u iddoo itti argamuu dandeenyuuf waan akka dandeenyu beeknee itti deemuun yeroo takka nu barbaachisa buloota ko. Amma fakkeenyaaf ani otomman asii qe'ee biyya Ameerikaan deemee har'uma kana murteessee naaf hin ta'u. Garuu har'atu gara Itoophiyaatti hin deebi'e nan danda'a. Sinii galee mitiire? Kanaaf wanta danda'amuuf wanta hin danda'amne adda baafachuun jireenya keenya keessatti fiixaan ba'umsa keenya nuuf ta'a. Karaan keenya isa kamitu na ceesisa, isa kamitu immoo fiixaan na baasanne gaafa adda baafanne itti deemnu waa tokko jechuudha. Gatii isaa ijaan argina. Kanaaf seenaa kanarraati akka waan guddaa barattanii abdiin qaba. Dhugaa dubbachuuf yeroo takka jireenya itti dhiibnee adeemuun
of laaffisuuf abdii of kutuu taati. Kanaaf jireenyi maal akka ta'e beekuun, gatiin keenyas maal akka ta'e beekuun nu barbaachisa. Yaada kanarraa waan hubattan komentii jalatti nu qooduu hin dagatinaa. Ulfaadha. Like gochuudhaanii, subscribe gochuudhaanii viidiyoo kanammoo nu jajjabeessaa.